Come to the channel Aku English with Oromic akkam nagartu bagi jiraatan guyyaan kun guyyaa wixataati guyyaa spoken barnachuudha sagantaa kiyya kun barumsa kiyya yoo jaalatan like na godha na godha share na godha yoo subscribe na godhan immoo baay'ee na tola daawwattoota kiyya guyyaa dha barumsi ani qabadhee isin dhiyaate yeroo baay'ee osoo hasarratti tuman duratti kallatti man gara barumsa kiyya dabruu barbaada. Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from the School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? Okay, barumsa kiyya kanadha akkuma torban dabre part 1 jalqabne hadda guyyaadha part 2 laa deemna jechuudha. Gaaffiiwwan shantaman baay'ee barbaachisaa ta'e nama tokko kan nama tokko waa wayii gaafachuudhaaf yookaan immoo namni tokko waa si gaafachuudhaaf gaaffiiwwan shantamaa kana yoo beekte Ingiliffaa beginners irratti baay'ee barbaachisa jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan muraasa yookaan immoo gaaffii 8 dheengada ilaala jira. Hadda immoo gaaffii 10 laalla. Just gradually itti deemaa jechuudha. All right. Part lammaffaa keessatti kan laalu inni dursaa maal jedha? How many sisters does she have? How many sisters does she have jechuudha. Okay, afaan Ingiliffaatiin nama tokkoon obboleewwan isheen obboleewwan meeqa qabdi yookaan immoo inni obboleewwan durbaa dhiiraa meeqa qabattee gaafachuu yoo barbaadde fakkeenyaaf ana yoo na gaafachuu barbaadde how do you ask me meeqa mitti na gaafata how many brothers and sisters do you have night right akkasiin eeyye eeshi ati na gaafachuu ndeeta how many brothers and sisters do you have night ndeeta jechuudha or you can say how many siblings do you have jechuudha or you can say do you have siblings obboleewwan qabdattee na gaafachuu hin dandeetta jechuudha. How do you ask them? You can ask them by saying what? How many sisters does she have? Isheen obboleewwan shamarranii meeqa qabdi jechuudha. Or you can say yoo obboleewwan dhiiraa meeqa qabdi jechuudha. We can say how many brothers you see? How many brothers? How many brothers does he have? Kuni grammatically he have in jedhamu. She has yookaan immoo he has jedhama garuu immoo himni kenna gaaffii waan ta'eef hima question waan ta'eef does she have does he have na jechuudha. Kanaaf isheen obboleewwan meeqa qabdi? How many sisters how many brothers does he have na jechuudha. Yoo ishee chorbanoo ishee gaafachuu barbaannu okay how many sisters does she have na gaafata jechuudha. Walumaa galatti obboleewwan tokko gaafachuu barbaanne beekuu yoo barbaanne jechuudha. Obboleewwan kiyya na duuba beekuu barbaadde hagam akka qabu obboleewwan dhiiraa meeqa qabu obboleewwan shamarranii meeqa akka qabu gaafachuu barbaadde namoonni okay how many sisters and brothers that our teacher have itti gaafachuu hin dandeetta jechuudha. That's it. Kuni gaaffii tokkoffaa. Gaaffii lammaffaan maalidha? What does your wife do? What does your wife do? Okay? Ati maal dalagdeetti na gaafachuu barbaadde bira jira itti dhufa ahitti what does your wife do haati warra keetii fakkeenyaaf haala gaafachuu na gaafatteen qaba yoo sin jedhe haati warra keetii maal dalagdeetti na gaafachuu barbaadde maalti na gaafata what does your wife do itti na gaafachuu jechuudha. What does your wife do haati warra keetii maal dalagde jechuudha. What does your wife do okay abbaan kee hoo maal dalagdeetti na gaafachuu barbaadde maalti na gaafata what does your father do itti na gaafachuu jechuudha. What does your father do? Abbaan kee maal dalagaa? Haati kee maal dalagaa jechuudha gaafachuu barbaadde what does your mother do itti na gaafachuu jechuudha. Okay. Or you can say what does your brother do? Obboleessi kee maal dalagaa itti na gaafachuu jechuudha. Walumaa galatti kan barataa jiru akkaataa itti gaafatan. Iddoo kanatti nama biraa buusu nenna. What does your sister do? Obboleetti kee maal dalagdi? What does your brother do? Obboleessi kee maal dalagdi? What does your father do? Abbaan kee maal dalagdi? What does your mother do it gaafachuu hin dandeettu dalagaa nama tokko. Deebiin isaa maal? Here is okay so that's it deebii isaa isin himne gaaffii gaafannee irraa baane we can say she has 2 sisters or you can say he has 4 sisters akkaataa baay'ina obboleewwaniitiin deebisuu dandeetta jechuudha. Kuni gaaffiidha deebii isaan dagar dhiifama. Okay hey taanu what does your wife do haati warra keetii maal dalagdeetti na gaafachuu barbaadde deebiin isaa akkaataa dalagaa isiitiin deebisuu danda'a jechuudha. She is a nurse. She is what? She is a nurse. Isheen nurse. She is a teacher. Isheen barsiisudha. She is a doctor. Isheen doctor.
Or you can say she is a jobless. Okay, hojii hin qabdu jechuudha jechuudha. Or you can say she is a housewife. Haadha manaa jechuudha jechuudha. She is what? A housewife. Okay, she is a housewife. Mana daydi yookaan immoo mana ta'etti jechuudha karaa biraatiin. You see guys? Okay, kuni akkaataa kanaan gaafachuu jechuudha. Kan itti aanu immoo what do you do? Afaan Ingiliffaatiin nama tokkoon maal dalayda? Dalagaan kee maal itti gaafachuu yoo barbaadde karaa baay'ee jira asirrallee baay'ee jira. You can ask him or you can ask her by saying what? What do you do? Maal dalayda? What do you do? Hey bro, what do you do? Maal dalayda? Or you can say what do you do for living? You can say what? What do you do for living? Itti gaafachuu leeta for okay, what do you do for living? Or you can say what is your profession? Profession in Kemal. What's your job? Hojin Kemal. What's your work? Itti gaafachuu hin dandeetta jechuudha. Walumaa galatti nama tokko maal dalayda gaafachuu barbaadu mattaani what do you do itti gaafata jechuudha. Okay. The next one is how is the response. Deebiin isaa akkaataa deebiitiin jechuudha. I'm a teacher, I'm a student, I'm a work office. You can say I'm an engineer. Akkaataa deebii immoo isa harka jira jechuudha. Okay, the next one is how long does it take you to get home? How long does it take you to get home? Nama tokkoon manni isaa fagoodha. Manni kiyya fagoo yoo sin jedhee mana kee gahuudhaaf yeroo meeqa si gaafata jettee gaafachuu barbaadu. Yookaan immoo hagam takka si deebisu sa'aatii meeqa si fudhata jettee gaafachuu barbaadu. Maal itti gaafata? How long does it take you to get home? Mana gahuudhaaf yeroo meeqa si gaafata? How long does it take you to get home? How long does it take you to get or to reach or to arrive home? Jettee gaafachuu jechuudha. Deebiin kee maalidha? It takes me about 1 hour. Sa'a tokko na fudhata. It takes me about half an hour. About what? Half of an hour. Half of an hour jechuun sa'aatii walakkaa yookaan immoo sa'a qixxee na fudhata jechuudha. It takes me half an hour. It takes me 20 minutes. Daqiiqaa 20 na fudhata jechuudha. It takes me 10 minutes. Depend, right? Akkaataa fageenyatiin jechuudha. Akkaataa fageenyatiin deebisuu dandeetta jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mana keetirraa hanga amma tirtu yeroo meeqa si gaafatachee gaafachuu barbaadde you can ask him how long does it take you to get home? How long does it take you to get your school? You see? How long does it take you to get your school? Mana barumsaa kee gahuudhaaf yeroo meeqa si gaafata jettee gaafachuu barbaadde deebiin kee baada it takes me jettee deebisaa jechuudha. Or you can say it takes me about 1 hour, it takes me about 20 minutes akkaataa deebitiin jechuudha. Alright. Akkaataa fageenya lafa keetiin jechuudha. Okay. The next one is kaitaanu how far is the market from here? Asirraa gabayaan egamta akka fagaata. How far is the market from here? Fageenyi gabayaadha. Kunoo fageenya. Fageenya maal ibsina? Kiiloomeetira ibsina jechuudha. So you can say that how far is the market from here? How far is just Goba from here? How far is just Shaggar from here? Te fageenya waa wayii biyya wayii illee gaafachuu dandeetta jechuudha. You see? Here is the response. Deemi samalta about 2 kilometers. Or you can say about 3 kilometers. Or you can say about 1 kilometers. Or you can say it's about half kilometers jechuudha dandeetta. Kanaaf haala kanaan gaafattee haala kanaan deebisuu dandeetta jechuudha. Kuni akkaataa gaaffiiwwan yeroo hunda si qunnamu jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti salphaa fakkaata garuu immoo namoonni baay'een gaafachuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf Gobba asirraa hagam fagaattee gaafachuu barbaadde yookaan immoo Shaggar bakkirtuurraa hagam takka fagaattee gaafachuu barbaadde haala kanniin gaafata jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan gaafachuu danda'uu qabda. Kan itti aanu walumaan laallaa hanga xumuraan wajjin tura. Alright, kaitaanu maal jedha? Kaitaanu, what grade are you in? What grade are you in? Yeroo baay'ee barattoonni gola meeqa barattee gaafachuu barbaaddu yeroo baay'ee kan stack ta'an ni agarta yookaan immoo kan isaan dhibu ni agarta. Kutaa meeqa barattee yookaan immoo nama tokkoon ati gola meeqa baratta jettee gaafachuu barbaaddu you can say what grade are you in jettee gaafachuu dandeetta jechuudha. What grade are you in? Or you can say in which grade are you in? In which grade are you in? Gola meeqa baratte jettee gaafachuu barbaadda. Afaan Ingiliffaatiin you're gonna ask them by saying what grade are you in? Gola meeqa baratta? What grade are you in? Gola meeqa baratta? You see here the response. I am 9th grader. Yeroo baay'ee deebiin akkanatti hin jiru. I am 9th grader jettee deebisuu dandeetta. You can say I am grade 9th student jettee deebisuu dandeetta jechuudha. Or you can say I am grade 10th student. I'm grade 11th, or you can say I'm grade 8th, or you can say I'm grade 7th student jettee deebisuu dandeetta jechuudha. Garuu immoo you can say I am grade 8th or I'm grade 9th grade jettee deebisuu dandeetta rakkoon qabu. What grade are you in? So depend jechuudha. You can say I am in grade 10 jettee deebisuu dandeetta. I am
in grade 9 jechuudha. Okay, I am in grade 9 B jechuudha. Or you can say C or you can say D jechuudha. Okay, kutaa meeqa barataa? What grade are you in? Kutaa meeqa barataa? You can say I'm grade 9th grader. I am 9th grader jechuudha. Rakkoon qabu jechuudha. Yookaan immoo I am in grade 9th or I'm grade 10th or 7th or 6th or 1 2 3 jechuudha. Alright. Garuu yeroo gaafata kana yeroo deebista kana. The next one is what are you doing now? Okay? Nama tokko isaa taa'aa jiru yookaan immoo isaa waa olii doofaa jiru yoo agarte maal ta'e gaafata? What are you doing now? What are you doing now? Yeroo baay'ee jechuun hin dubbatu. You can say what are you doing now? Maal dalagaa? What are you doing now? Hey bro, what you doing now? What you doing now? Yoo barbaadde what you doing jechuudha. Ari kana dhiiste what you doing now jechuudha. Rakkina qabu. Ingiliffaa kee yoo barachuu barbaadde, upgrade gochuu barbaadde, guddisuu barbaadde, advance gochuu barbaadde maal ta'e gaafata? What you doing now? What you doing now? Hey, what you doing now? What do you do? Maal dalagaa? Kun immoo what you doing now? What you doing now? Hey bro, what you doing now? Hey, what you doing there? Achi maal dalagaa ta'e gaafachuu jechuudha. Deebiin kee maadha? I'm having my shoes polished. Cammaa kiyya xaragadhaa jira. I'm having my shoes polished. I'm having my shoes polished. Kophee kiyya xarasiifachaa jira. Kophee kiyya xarasiifachaa jira. Yookaan immoo kophee kiyya xaragachaa jira jechuudha. You can say I'm having my shoes polished. Or you can say I'm having my shoes cleaned. Or you can say I'm having waa wayii dalagaa jira jechuudha. You can say I'm having waan barbaadachuudha jechuudha. I'm having my shoes polished jechuun cammaa kiyya xarasiifachaa jira. We can say that. Hey, what you doing now? What you doing there? Okay, the next one is how often do you eat a day? How often do you eat a day? Guyyatti nama tokkoon yeroo meeqa nyaatta? Okay, nyaata yeroo meeqa nyaatta? Jettee gaafachuu yoo barbaadde, how do you ask in English? Ingiliffaan keeftee gaafata guys. Here is a nice expression. You can say how often do you eat a day? How often jechuun maal jechuudha? How many jechuudha. Yeroo baay'ee jecha often kun maal agarsiisa? How often jechuun yeroo baay'ee kennisaa how many jechuudha. How many times jechuudha. How many times yeroo meeqa jechuudha. So you can say how often do you eat a day? Guyyatti yeroo meeqa nyaatta? Here is 3 times. Okay, or you can say 2 times. Or you can say 1 time. You can say I eat my food or my meal just 2 times per day, 3 times per day, or 1 time per day. So you can say how often do you eat a day? Okay. The next one is how much water do you drink daily? How much water do you drink daily? How much water do you drink daily? You can ask them. Yes, if you want to ask someone how much water he or she drink, you can ask them by saying how much water do you drink daily. Okay, you can say I drink 2 liters of water daily, or you can say I drink 1 liter of water a daily, or you can say I don't drink even a. Okay, I don't drink. You can say how much water do you drink daily? You can say I drink 1 liter. I drink 1 liters of water drink. You can say I drink 2 liters of water daily. Okay. Gabina, you can say I drink 2 liters. Or you can say I drink 1 liter. Okay. So now deebii getting. Garuu yeroo gaafattu walumaa galatti kaayoon keenya guddaan yeroo gaafattu akkamitti gaafattaadha. You can ask them how much water do you drink daily itti gaafatachuudha. The last one kan dhumaa barumsa keenya hadhaa akka ta'e maalidha? How long is this wire? Okay, how long is this wire? How long is this wire jechuun haadi kun hagam dheerataa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin haati kun meetira meeqa dheerattee gaafachuu barbaadda? Haadi kun yookaan meetira hagam takka dheerata jettee gaafachuu yoo barbaadde how long is this wire? How long is this rope? Yoo haada ta'e kuni haada kuni rope jechuun you can say you can more chain sansarata ta'uu danda'a. Okay, how long is this rope? Rope jechuun haada jechuudha, gamada jechuudha. How long is this wire? Gamadi kun hagam dheerata. Wiring kuni kan mabraati kanaan wire jennaan jechuudha.
Okay, how long is this rope jechuudha immoo haadha jechuun haadhuma kana gomma haadhuma kana callisee haadhuma haadha jechuudha. Okay, haadhuma haadha jechuudha. How long is this chain? Okay, how long is this chain? Sansalati kun hagam takka dheerattee gaafachuu barbaadu. Walumaa galatti wanti tokko hangam takka dheerattee gaafachuu yoo barbaadde afaan Ingiliffaatiin how long is this jettee asitti waa guuttaa jechuudha. Okay, deebii isaa you can say 3 meters, 4 meters, or you can say it's 5 meters te akkaataa dheerina isaaniitiin dubbachuu danda'uu qabda jechuudha. Walumaa galatti barumsa laafaa fakkaatu gaafachuun garuu immoo afaan keenya irratti baay'ee ulfaataa kan ta'e qabadhee keessi yaade kana fakkaata. Yeroo ta'u kulaasii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaturaa kunniin expression ganaa hin ta'u barsiisuu deema haadhaaf 10 barsiisee jira. Yeroo dabarkee 8 barsiisee jira. Walii 18 nu hafe jechuudha. Kanaaf this is very 50 daily phrase or expression that mostly used whenever you want to ask someone's or whenever you want to raise a question for someone else. Namaaf gaafii kaamne gaafachuu yoo barbaannu we can ask them by using such kind of just expression. So can you expression sammutti qabadha and just ask someone else and ask them gaafadha deebisu yaada jechuudha. Alright. Kanaaf barumsi hadhaaf qabdee yaada walumaa galatti kana fakkaata hadhaaf nagaa naturan yeroo hundayyuu salaamata dhumaata jechuudha. Love you all. Bye.